nama hundarraa'u barkana ijatti siitu jaalatamaa imaanni qiyyaa'u bar jaalalateetiin dabalamaa deema. Barsiisaa jireenyaa kan arraa baranne akkaataa hayaataa faana keeyyuu deeme abbummaan fadhee'u jireenya tasgabbii irraa argata. Ammoo warraa gore dideedduun gore salphina mudata. Arraa fi borullee namni si hordofee asit jiruu gaarii boru milkii gonfata. Yaa Rasuula Rabbii nuti osoo sin argin maqaa keetiitiin kan sitti amanne. Erga ati fiddee shakkii takka malee jaalalaan furanne. Garuu yaa Habiibi fuula kee arguudha hawwinee darraane. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuu haftee fuula kee argine. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuu haftee fuula kee argine. Sautii gaarii saniin gorsa ati kannitu sirraa dhageeffanne. Mi'ooytuu sagalee afaan keetii baatu gurra keenya seene. Garuu yaa Sayyidi duuti si dhufteeti jiruudhaan seerkuu kan yoon gooyne. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'u hanga fedhe duruun tokko naaf hin jenne. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'u hanga fedhe duruun tokko naaf hin jenne. Anas ibnu Maalik ta'ee sin kaddamne Aliyyillee ta'ee hedduu sin oolchine hedduu takkaan ture sirraa booda aane garuu adda turuun sina wallaalchifne. Garuu addaan turu sina wallaalchifne. Carraa argadde fuula kee nagarree anaa fi sii jettuu bareechtuu dabree. Ani bargaafatan duniyarran turre hojii fi haala kee seenaadhaan bare. Hojii fi haala kee seenaadhaan hin bare. Guyyaan irraa kuni silaa gaafatte fuulli kee ifaansa narratti hangee bara'aatu dheeratee naaf jidduu ta'e. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.